Taajjabduu yookaan komishinera kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa akkasumas pirezidaantii waldaa murteessitoota naannoo Oromiyaa kan taate Geeraa Warqee Katamaa qormaata komishinerummaa idil-addunyaa yookaas FIFA dabartee jirti. Akkaataa sirna haaraakaaf komishineroota taphaa filachuuf baaseen komishineroota taphaa idil-addunyaa hoogganan waggaa lamatti al tokko qormaata fudhachuudhaan filatamuu qabu. Haaluma kanaan komishineroonni galmaan qormaata barreeffamaa, teekinooloojii, gaaffii fi deebii kaleessa hoteela Jupiter keessatti kennameefii jira. Walumaa galatti komishineroonni 7 qormaata kana fudhatanii jiru. Dhiira 2 fi dubara 2 walumaa galatti komishinerooti 4 ta'uun ibsamee jira. Amiraa Bagaashaaw, Salamoon Gabrasillaasee, Geeraa Warqee Katamaa, Tesfaanesh Warataati. Geeraa Warqee Katamaa naannoo Oromiyaaf dubartii jalqabaa murteessituu kubbaa miilaa intarnaashinaala kan turte yoo taatu, yeroo ammaa komishinerummaan sadarkaa naannoo fi biyyaatti tajaajilaa kan jirtuu fi pirezidaantii waldaa murteessitoota naannoo Oromiyaati. Qormaata fudhatan keessaati Itoophiyaarraa dhiira 2 fi dubartoonni 2 waliigalaan komishineroonni 4 qormaaticha darbanii jiru. Bara dhufurraa eegalee goolii eegdotaatiif seerri haaraan raggaasifamee jira. Haaluma kanaan yoo goolii eegaan tokko kubbaa qabatee sekoondii 8 ol of harka turse abbaan murtii garee faallaadhaaf rukuttaa rogaa yookaas immoo koorner kiikii akka kennamuuf murtaa'ee jira. Seerri kun bara yookaan siizinii dhufurraa eegalee hojiirra kan oolu ta'uu boordiin waldaa kubbaa miilaa idil-addunyaadhaa mirkaneessee jira. Seera kana akkamiin ilaaltan?